Arraganu gaarii dhala. Amma jaalfaatiloo gaafa jaalladha. Bagagaa. Egaletuma. Biyyi baay'ee dhufanamni. Biyyi kabajaayyaa. Ay. Keewwan dandeessaa. Yaa? Kee takkaaf takka seenteertadha. Ibsishaa. Yoom Afrikaa deemtammoo? Afrikaa maal? Afrikaan ta'itu? Ati waa waliin dhaquuf hin deemin amma nurraa qallis maal waliin. Sorry. Bakka ayyaa taatee. Ingeenyeen asirraa ta'e nyamma tooppiika biraa ati hoo yoo meeru kaan asirraa ta'e. Mee ati hoo yoo meeru kaan malee. Jaalfaatiloo gaafadhu jaanii waras jalaa wallaahi Ati yoo meeru kaan. Salakkaa gaafii ibsishaa sanna gaafatu ganaa laganaa san isin gaafatu jennu namni kun ni taa'ee na laala lakka. Nan gaafatiniu. Jaalfaatiloo haadha kaatee. Jaalfaatiloo dhageeffadhu laa. Arreefu ilma musliimaati jalteemi. Of course. Nama kana rabbi sodaatu. Ana Oromooti jalteemi. An rabbi xiyya qofaan sodaadheetteemi. rabbi qofaan sodaadha nama tokko sodaadhu. Arrabni arrabni jiidhaa baruu na bobboo. Gaaffii uummata bal'aa ni deebistamu hin deebistu. Ni deebisa onnee guutuun konfidensii guutuun kan inni nama takkan sodaadhu. Garuu yeroo irratti deebisa maal? No, easy. Deebistu ati am ibsa. Ati deebistu family taataaf bara guys. Dhagee waan kuusanis dhagee gaamma. Laal ibsishaan hin dubbatin. Doktoraatis hin dubbatin. Anaa fi jaalfaatiloo walitti hin dhiisa. Jaalfaatiloo sabata kan dubbatin waan rabbiin sitti beeku waan ijaa keetii qofa dubbatu. Gaaffii hawaasa bal'aati. Jaalfaatiloo gaafatu isaanii ni gaafatu. Garuu hakattee nuti himta akka ibsaatti. Irbuu seenee. Irbuu seentee hintaa? Deemna gaafadhu. Ati magaa kijibaaf jecha haala yeroo ammaa kanaaf jecha qabriitiin gurgurtu ba. Wada gaddalaw. Qabriitiin gurgurtu gaa. Wada gaddalaw. Wada gaddalaw. Okay, let's go. Takka. Lama. Sadii. Maqaara biqilti qabne uummata Oromoo bal'aadhaan haadha faateeni fuutamoo enjoy itti godhu jira. Hawaasa kana kabajaa hawaasa kanaatiif gaafii tan na gaafatteeme. Of course. Hawaasni kun 300 ana ku gaafii tan ammaan deebisu. Yoo 300 illee hin deebisu. Yaa Oromooti jalaal. Anaan deebisaaf saba kiyyaaf. Saba kiyya Oromoo. Maaliif deebistaaf ani abbaan abbaan asii jira hawaasa kana kabajjeetii mee hawaasni kun kabajaa deebisa Oromooti wanni Basadi ana kanii kunoo irbuu seeneetiin dhagaa ciniinee abu torba kakadhee deebisaaf kunoo. Laal ay harangee janqarri lama waliin muruun jechuun jira dhabsala. Kumari basa digacha deebi keessanis ni deebisa. Dhumatti. Bakka akkanuma jaljii osoo isinii lafa indaan leenca kaniin injin nasiiba qabdanii kaniin Anaan deebisaaf uummata kiyya bal'aa laala uummata kiyya dakkatti tijjibeen beeku. kaniin leenca injin nasiiba qabanii. Obsi uummata kiyya tiisifu Oromooti jala bira jirtan. Uffataan yoo hawaasni barbaade gaafii hawaasaa taate leencaa fi Ani koomatti hin gaafadhaa qoyan hin Injaawu yaada jijjiire na dhagaye nasraa. Obsi jaalfaatiloo. Hanga ammaa asoo jirtaan nu dhagaye geelee maal taatisa? Ayya. Waan kana hawaasa guutuu baruu fadhaa jettee mi'ati. Ati bara akka nama tokko bilbila olii ni qabna bilbiltee na gaafachuu ni dandeessa. Qaybsishaan nama hedduu baruu Gaafadheen jirallee. Obsi ammas hiifi nima. Soo hawaasaaf baruu fadhaa jettee mi taappii 500 fi leenca tokkoon hin dhugaa jirtu. Dhaggeeffadhu adeeroo kiyyanaatu uummata kiyyaa deebisa. Oromootiyya isin laal uummata hayyuudha jira. Aftaabii 500 fi leenca tokko bichaa jedhe. Uummata yoo cinaa dhawan akka cinaacha dhawuu deeman beeku Oromoon sabni bal'aani. Dubbii jaalfaatiloo kanarraa waan hubattan koomantii godha namni hanga ammasiisan namni dubbii afaan kun hundinuu. Koomantii godha. Jaalfaatiloo irraa maal hubattan? Waan fadhanaa jaani yoo fadhan saddeet fuudhaa waa jaani ani immoo qanyaa libardeenyaa saruu hawaasni dubbu. Oromoon kunoola. Wallaahi laazim. Dubara nana kaaya. Koota gaaffii teessan kabajeen deebisee. Naarku jirtanii baga eessa. Koota warri achi jirtanis isin kabajeen gaafadhe asitti naa himaa waan irraa hubattan.
Uno bagaan jiraanii barbaadu ta'ise. Kuno. Kun akkana la. Oromoon hayyuudha la. Faamilii kottaa isin kabajeeti ani asitti naa deebisa. Dhaqaa deebisa. Kuno Oromoon biyya akkana waa beekala. Akkanatti waa hubatala. Ani kan jedhu koo akkasiin jedhu Nasra. Nama dhibba sadii qofa finaalaa jira jedhu. Oromoon kun miidhama jaalala jedhani. Adama kuma tokkoof dhibba sadii baadawwee. Uummanni dhibba sadii uummata Oromoo jechuun gaafatu kun uummata kan. Okay, following this kum dibba meeqa, following je kum dibba meeqa. TikTokin nasraa tanarra eega dhufe. Kuma dhibba shanillee kuma dhibballee qaba. No, kaduraanii kuma dhibba shanii kaduraanii qabii kaduraanii san qabii. Nama daraja tokko miira keessa galee dhaggeeffatu TikTokii kana live itti seenaan jiru ajandaa takka irra godheen beeku. Isinii galee yaa Oromoo kum dhibba jaa qabaatanii kuma meeqas laalu jireenya. Malam. Gaafa dura meeqas ilaalu jira? Nama kuma tokkoof dhibba lama alhamdulillah kaniin ani yaamin sunu gaafa kabajaa yaamin. Dhibba lama ati kum dhibba lama qabdaami. Inni kum dhibba jira qabaami. Akum dhibba takkaan qabaami. Nam dhibba shanii jaatanii ilaalu jira addaan fuudhaa fooloodhaan gimbida. Fooloon addaan baasa. TikTokiin kamtu duraa kamtu booda hangamtu itti fayyadamaa jiran Oromoon irra oolchu jiran dhageessanii saba ko. Dasammaa ta'u. Abaasni addanuu haa baasu. TikTokii halkanii guyyaa irratti laayivii akka hin diimattalaa jirtanii fi TikTokii nasraan fiidiyuu marratti daleedee biraa deemtu kan kun dhibba takka TikTokiin waggaa lama qabu kan gubatu. Ani hanga guyyaa meeqa hangini laayivii dhufee seenuu eegale guyyaa qubaan lakka oolu. Ani guyyaa 22 TikTokii biyyeegaa addunyaa kanarratti uume. TikTokiin guddaan kun. Anka jedhu sanii kuma dhibba shanii qabdu takkaa nama no dhagaaba kuma dhibba shan qabduutu nama kumaas ilaalu ani nagarre nama dhibba sadii Oromoon akkatti silaaltu ajandatti mee ati osoo haadha faateen hin jaalladhin nama 40 silaaluu ture. Ani dhagee waan ilaalu. Ani gara ammaa sirgee bara kaniin ani yaaminiin sirgee bara. Osoo haadha faateen hin jaalladhan ji'in nama 40 silaaluu ture abiibi Oromoon ajandatti. Ammaa nama kumaan na laalu jira kaniin ani yaaminiin sirgee bara. Waan haadha faatee goggoituu hordoftoodhaaf jecha jala muraa Oromoo isiniin dubbii kanas. Aziz wanni akkana ajandaa nu kaastee asii dhugaa bakka ani qara laal Oromoon nadagay Nasra nadagay gaafa ati TikTok hin seenin haati faateetis TikTok hin seenin annabi kumni san nalaalee yooni maanyaa gisee bukkee irraa goyoo faaqa feet. Gaafa sirraan haasa'u ta'arraaraan bakka ani Oromoon duraan nabee waggaa sadii dur namni kumni jaha taa'ee nalaale ajandaan godhin jaa'ibsaa adiis nama dhibba lamaa silaalaa ture atillee yoo ajandaan goone kanumatti teesse takkaana guyyaa akkam jabaattee nama dhibba sadii seenta. Eega maakiif hin maxxansite namni dubbii maajjaaniif isin jala horii yoo eegale. Jaalfaadiloo wanni haadha faatee rarra'uuf hordoftoota jecha akka kaafita akka yaa Oromoo soboon beeku jala muraa. Haadha faatee wanni rarra'uuf hordoftootaan duraan hin qabne. Mee guyyaa sadii haadha faatee hojii deeman taphatanii kophaa ta'e taphadhu. Haya guyyaa sadii kun har'aa waa dasiisee na haadha faatee malee taphadde akkuma ammaa yoo ta'e maal adabamu. Dhaggeeffadhu jaalfaadiloo. Dhagee waa tokko sitti hima. Leenca dhaggeeffata. Haadha faatee malee odoon maqaasiin kaasin dadhabe. Odoon maqaasiin kaasin odoon si wajjin hin ta'in guyyaa sadii etteemi. Na dhagee dubbatteemi ni dubbanna. Odoon haadha faatee maqaa kaasin faniin si wajjin hin taphanne guyyaa shan sii godhe ati guyyaa sadii etteemi guyyaa shan sii godhe. Ani ammas nama dhibba shan nama dhibba Jaalfaadiloo Bahar Mahammad akkuma gaafa duraa makiinuma gaadinaa keessa taa'eeti namas galchii walii galchini geemaas hin taphatini akkuma keessanii qursi taa'i yoo namni kee nama dhibba bira dabreen ilaalta. Maal guyyaa shan jenneemi guyyaa shan namni dhufeetii seena. Okay mee maal adabamtaa jedhee geemaas hin taphatin dhaggeeffatu feemasootaanis walitti hin ergatin mee kophaa kee qujja'ii taa'i guyyaa shan guutuu jechuudha. Ani gambargaa ogutti ani rantee busii galee guyyaa shani yoo namni dhibbi lama silaale
قطو قبل نتومي بو مالي سيخنا ميدان آية أنا فياتي أما أنا فياتي أتي نرس لارتستي مي أتيس ولفت وسرباو ربا أجل وانت كنقولتني فيديو من أجيها ولا أنا فياتي ولو ما أتي تدل يدني تدل أجا فيو قرار أنا فياتي أتي also ada fate tin sin jara dan jiri guyya ku da shanta ya ci da kalma video post ne ka cikin gara ada fate sin jara dan jiri nama kuma di bajan lalu tuh tage foto tante video ne duran dalaga turte nama di bajan silang ture nama kuma walle sim basten dorgomer walle te dis dorgomer again no walle tante if de bati me ka duro kuma bala ma video kale ga tiso kuma di ada fate lalu jiran mane simiti ada fate lala jiran ay kasan durato dur odo adi fate bifino odo adi fate kuma di baja kuma di ba ada fate rabbu masi wal kabe ya nasrate ya lukul odo ato ablesi kan duba ya ani bana bi takana mana be ne ma gura odo be ani sirbani ya tiktok ini dorgomu youtube ini sidorgomu sirbani matan youtube wal dorgomna walli margo ta nasra jechu sirbu ke atius dali wanius sadarka kab gidagay sirbaba si youtube ra wal dorgomna batu kan tiktok immo ada fate sin jara de gajetteni namni kumni sadilati si godu egale namni kumni jasi godu egale video durani jirti oromon dem tera gawatu meba jo wadal screen share si godu si garsi video ri oromon ni beiti yo tufte bit kemani kampate yo da profile godu mali awona la de mara godde tirra pani garu su binin dema worele ahora nasrate ayya didatu ay salatan kuno khanin churu de wasi toni de dema banda ta banda ka tijratu be yani ya na da din sababa adandan ada fate dinokke namne dunna la ansinje bar nama dibbala nama mali na lalu turo de ngadda khabajan khabaje tin fota namni kumni na lala jaman dani arro do diyam de kuno sanu promises ene torban takabodan den odona ni sininga fanel fani na lala tin je kulo rode be din jo jiraga fadana de man uno fana razaj gadu kana wala ya jole nya gale do wala la ma to kese kuma oromo wadolan juru batanti utaban tunte ko gite ke wala randar bene do ko so jole tu samu sinyate bi bujjato ko memory sari sinye ol base speaker at sinita it's okay family nasra oh dewa ana ka di khabir rafe masisa ikok si no dugumat tak kubarugat jan fadilo fi nasra gursu kan namne rabe masuman tesan akta ho machati tiktagin kesan gubanna golin kutani ani sena kubal oromo kay sanji ne kagay kha yo tiktok ki ragantan sena kesa tiktagi waju kubate jira ani kutuban ji ne oromo kay sa wolle jarate tingra nari tinka kesra namni jolle wajin olu ay tiktok kana nasra kana ga de mura be usa polo jolle no kuda tabde tab singo tona samir riginati akka udwani akka bombi akka kuyu bisa oguro no robe orajugu sin dema bo abisin to kon ku atu angare huwa mira que esa serie no yuta es la raja jolle yo wajju koflan fofa banti jan wajji tabatan ana be sishalle jenne bari fuman jana ga amma ba kanati anan famous to barbadani famous manga ya tiktok asibar walli stute ne gudda ta da dina miji bisa dislale an kumni na lalu jira how come nazra da ne kamo biye oromon ana na lalu jirti male nasran ira fileti ya mi me arfa ni ke garu ayo ya me nirfa an kajero nasra jolle na anniya ma isa kada kandila nasra jan ibsa bilbila sanin nalan jolle a cikin tura siya ma yola ko sige din radin lalda isin ne ayam da ga tirra kagega na ma na charrazi bi kadda ya nasra rajil dan jar fadilo ber no koi atiya mi tidro samboda na siya ma yola ni shanta min nafit isin hamile khaysan tu isin hamile khaysan tu tiktok i khana me waisni bima
Harka qabduu gaheetiif garuu gaarii dasna jee. Harka qabduu. Dhagayi. Nama meeqaa jira ibsa? Nama meeqaa jira? Amineen teessa.